Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya akkam ooltan, barnoota keenya kadabre afaan Oromoodhaa qubee gurguddaa fi xixiqqaadhaas barannee turre. Har'a qubeelee san keessaa qubee shanan afaan Oromootaan dubbachiiftuu fudhanneeti jirra jechuudha. Kana waliin haa ilaallu. Dubbachiiftuu shanan A, E, I, O fi U yommuu ta'u, dubbachiiftuun afaan Oromoo qubee gurguddaa fi xixiqqaadhaatti adda baasneeti isaanuma kana dubbachiiftuu kana laallaa jechaadha. A xiqqaa, E guddaa, E xiqqaa, I guddaa, I xiqqaa, O guddaa, O xiqqaa, U guddaa, U xiqqaa. Dubbachiiftuun afaan Oromoo sagalee dheeressuu fi kan gabaabsu dubbachiiftuu sagalee akka nuuf fannu kan taasisu jara kana jechuudha. Sagalee dheeraa sagalee gabaabaa kan taasisu isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf Aan kophaa isaa yoo nu jedhu A taha sagalee gabaabaadha. Eenis sagalee E takka qofa waan ta'eef sagalee gabaabaadha. Iinis sagalee gabaabaadha taha jechuudha. Akkasuma Oonis sagalee gabaabaa O, U sagalee gabaabaadha tahanii jechuudha. Dubbachiiftuun wal fakkaatan yoonii fi lama wal bira kan dhufan tahan sagalee dheeraa akka tahu nuuf taasisaa jechuudha. A fi A xiqqaa qubee Aadhaa yeroo dura jalqabamu A guddaadhaan eegalla. Taansinee A xiqqaa waan ta'eef A guddaadhaan A guddaa fi xiqqaan tuuti walitti dhufe A guddaa tahaa jechaadha. E dheeraa, I dheeraa, O dheeraa, U dheeraa sagalee dheeraa nuuf kennaa jechuudha. Isaan kanarraa jechoota aaduu, abbaa, afaan, adeera, abbaa, adaadaa jechoota kan cuftinuu A kanarraa uumamuu danda'a jechuudha. Eenis akkasuma eegee, eela, eelaa, eebla. Iinis akkasuma ilillii, ifa, ija, ilma. O irraas akkasumatti jechoota irraa uumaman O qubee duraarraa odaa, oduu, orma, ollaa kunis samuurraa jalqabamaa jechaadha. Uunis akkasuma uuda, ulee, uraa, uumaa jechoonni kun dubbachiiftuu afaan Oromoo shananirraa kan jalqabanii ta'udha. Kanaafuu dubbifamaa fi dubbachiiftuu walitti finneeti barnoota dhufurratti akka dheeratuu fi kan gabaabbatu akka taasisu waliin laallaa jechaadha. Nagaan naa oolaa bulaa dagaagaa.